كيف ما شاء الله ما شاء الله بر جارة بقدات هتباتي بر ها أكمل يا أول قامي شمس ده اللي يقول فجأة قلت ورينا سرجرتن أول شمسو أهو فلما أبو تدران درا بقى كمد هيدان قراص مديراتي بقى ربي سباسي إما وانت كان سنجتشو بدا حاليش اللي هنا جرتا وننتي إسني في اللي سجليتها تري وني إسني في إياه تري barri lamaan kun nama hedduu nu gingilchee nama dhugaa fi nama dharaa adda nu baasee eenyutu dhugaadhaan qabsoo tanaaf quuqama eenyutu dhugaan obboleessaa wajjin nyaatee dhugaa arraan tana namoota Jawaar wajjin nyaatanii dhugan keessaa Shamsaddiin Xaahaa nama dhugaadhaaf qabsoo Oromoo tanaaf obboleessa ifiitiif jiraatte mee akkam ture mee dura uummata keenya asirraa galgala garma sagalee sii tahaa ture ka sagalee sii tahaa jiru mee salaamtaan nu fuudhiga alhamdulillah kuno arraantana kuno areenninis jaarraa abbaa gadaa aboo firaanaatiin areetaan illee inni magarsaammaa sana na hidhaabsifte ayee dura bagee gammaddanii sun hundinuu warri ala jirtanis warra keessa jirtanis alaa keessaan manni Oromoo hundinuu rabbitti aanee isin galatoonfatu barbaanna hedduu galata keessattuu warri diyaasporaa galata guddaa nu biraa qabdanii gammachuun teenya immoo gammachuu teessan taarraati. Akkami waan si gaafadhu atu surprise na goote gubbaan na seente sila gaafii fi waa hedduu si qopheessa waanuma mataa keessa jiru si gaafadha. Akkami tuma ulee sanirra haftee afaanuma keettira dhaga'uu feena. Maal uleen akkatti nutti tolchite immoo ni sheekomnee gaggabannee uleedhaan. Uleen isin gabbiste. Egaa dawaa nu taatee Dari beektaa bakka hin taane na qabde silaa gaafa san Jawaar fa'aa hojii qabame ulee waliin gartuu beektaa. Akkasii anaa galgala bilbilaan haasoo jiru. Aboo waan akkanaa kaaftee naan jaa namni waa takka rakkoon hin jiru hin jaani milakkaa jirri bilbila dhaggeeffataa turte. Galgala silkii cufee ganama giseen hirribaa ka'u. Boolee Mikaa'el anaa dhaqee qoonqoon barbaada giseen jiru. Daqiiqaa kudha hin dhaabbanne samii buutee eessaa dhuftee hin beekne. Anuma qaba bara waajjira poolisiitii odoo na yaamanii numan dhaqa ture. Anuma kana gaafa san gaagan goone beektaa makiinaa shan anuma qabuu dhufan. Erga hiikuun isaan olin koroneel gammachuus haa ta'u abdii raggaasaas haa ta'u lammii beenyaaf haa ta'u hedduun isaanii hidhatti hafanii jiranii isaan kanallee gadhiisuun dirqama jenneeti asumaanuu dabarsuu feena. Inni kamuu jecha oduu erga dhageenye gara torbee sadii ga'ee jira. Isa kanaaf deddeebinee gaafachaa turre waan tokko dhagaa'aa turre. Nuti dubbii kun deebee gara boodarra ture jennaan xiqqoo qalbii nu qabee ture. Haa ta'u malee ayyaana kanarratti uumama tokko dhageenya jennee eegaa turre. Akkuma kanaan eegnu irra gara galgalaa erga lafti akka isaan gadhiifaman isaan keessumaa hooggantoota gaafaa hojjetan kan galmee obbo Jawaar Mohammed jala jiran akka isaan gadhiifaman gara galgalaa kana dhageenye jiranus maatii isaaniirraati. Haaluma kanaan akkuma isinis argitanii namoota sadiirra kanas warri kaan gadi ba'anii jiru jechuudha.